Namoonni baay'een maal jedhu seetan? Jireenya Itoophiyaa widdiidhaa jireenya gubaa akkanaa kanatti hin galinaayi nuun jedhu. Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu. Nagaa keessanii ana nagaa obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii. Kunoo laalaa isiniin jedha. Gibbii kiyya laalaa akka tabbaa warra horiillee na furdisa isiniin jedha. Akkasuma shunkurtii waan hunda hin qaba jechaadha. Jireenyi Itoophiyaa widdiidhaa yootti gala rakkoo cimaa keessa jiraatu. Ani garuu kana magaalaa Finfinnee jala gara xiqqoo irraa siqxii jechaadha. Kunoo akkasitti waan hunda kan ta'e qaaranillee hin jiraa. Wantoonni qimamiin barbaachise hundumti isaayyuu hin jira jechaadha. Baadiyyaa jirtaa yoo jettan baadiyyaa miti kanan jiru. Kanan jiraadhu gara ashaameedaa otoo hin taane keellarraa akkana baay'ee siqochaadha. Bishaan irree nan qaba jechaadha. Laala bishaan gurgaadii jechaadha. Kanallee siin fayyadama gibbii koo keessaayi. Otoo biyyan galii wantoota akkana kana boqqoolloon irree hin jira. Eenyuun daraare kun maal jedhama? Goommana jechaadha. Goommanni nyaatamu hin jira. Ashaakiltiin nyaatamu tokkollee kan dhabame hin jiru jechaadha. Gibbii kana keessaayi warqeen hin jira. Bishaan waan jiruufiyyuu waan barbaade dhaabbanii baqa na eeganii jechaadha. Shankoora hin jira. Ijoolleen baadiyyaatti guddatan beekuu dandeessu jechaadha. Kanaafuu waan hundatu jira isiniin jedha. Jireenyi Itoophiyaa maaloodha biyyiin iyya. Kaleessas jireenya Itoophiyaa keessumatti jiraanne gaafa mana hin qabne iyyuu erga mana godhanne immoo hin jiraanna akka kamiyyoo barbaade akka hamoo ta'e jechaadha. Amma na waaqayyoo na gargaaree wantoota nyaatamu wantoota waxiidhaaf ta'u waan zayitii yookaan waan tokko yoon bitadhe waaqayyo na gargaare immoo sa'a takkitti yoon bitadhe zayitii badaashiin bituun na qoyyu isiniin jedha. Yeroodhuma takka yoo ta'e malee jechaadha. Waa waxii mana keessaa gibbii koo keessaa nan qabaa isiniin jechuu barbaade. Bakkuma jirtanitti oomisha akkana gaafa oomishattan baay'ee gaariidha. Abbaan mana kolaalaa akkasitti fataanaaf godhee naaf babbareessee qibamoota barbaachisu hunda isaanaaf dhaabe jechaadha. Kanaafiyyuu akkasii bakka jiraatu. Fakkeenyaaf namoonni tokko gara magaalaatti siqanii yoo jiraatan wantoota isaan barbaachisu dhaabanii fayyadamuu hin fedhan jechaadha. Ani garuu abbaan mana kiyya baay'ee naaf dhaabee waan jiruufiyyuu uman jiraadha jechaadha. Jireenya Itoophiyaatti hin barta isin hin jedhu miti hin bartu dhugaa rabbiiti. Garuu fuula kiyyatti waan yaa shifnatti jedhee sababii haduurraan kan ka'e jechaadha. Fuulli koo hundi isaa shifnatti jedhee jechaadha. Qorra keessa ho'a keessa beektu achumarraan akkasitti fuulatti shifna jedhee fuula kootti na ba'e jechaadha. Innaa akkasisiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa ijoollee baay'een maal hojjenna yoo galla jettu miti waan hojjettan hin dhabdan dhugaa rabbiiti jechaadha. Haala kam keessa yoo ta'e karoora yoo qabaattan bakkuma jiraattanii waan barbaaddan hojjetachuu dandeessu. Horii furdisuu dandeessu. Innaa suuqii banachuu dandeessu. Waan barbaaddan hojjetachuu dandeessu jechaadha. Sababii isaa qarshii of harkaa yoo qabaattan waan kamiyyuu hojjetachuu dandeessu. Hojii otoo hin tuffanne jechaadha. Amma hojii otoo hin tuffanne waan qarshii humna kiyya danda'e nan hojjedha jedhee yaada. Mana koos ijaarradheen jira galata waaqa. Mana keessa jiraattu qabaannaan gara magaalaa kanaatti bakka xaaxan hin jiru jechaadha. Kiraan manaarra birrii meeqa beektu innaa ulfaatadha jechaadha. Koogaluu karuu magaalarraa xiqqoo akkana gadi siqxe jechaadha. Xaarafii jedhamti. Ibsaa hin qabdi waan hundaa hin qabdi rakkoon hin jiru jechaadha. Bishaan gibbii keessaa hin qabaa rakkoon qabu. An akka bishaanii immoo rakkoon hin jiru. Bishaan gibbii keessaa qabaattan taana waan barbaadan hojjetachuu dandeessu jechaadha. Waan feetan hojjetachuu dandeessu. Ashaakiltoota barbaadan hojjetachuu dandeessu. Hojii mataa keessanii uumachuu dandeessu jechaadha. Horii furdista har'a horii tokko 40,000 yoo bittan 80,000 meeqatti gurgurachuu dandeessu. Ji'a 2 ji'a 3 yoo qallabdan jechaadha. Kunuu jireenya siin jedhaa biyya ormaa keessa teenyee sammuu keenya dhiphisuurraa biyya keenyatti gallee firiideemii qabna dhugaa rabbii waan nyaannu siin dhabnu waan uffannu siin dhabnu kamuu yoo ta'e hin jiraanna jireenyi hin jiraatama jechaadha. Oduu namoota baay'een dhaga'ina ijoollee baay'een waggaa 7 waggaa 8 waggaa 10 kan ta'anii oduu namaa dhaga'u jechaadha. Biyya ormaa keessatti kan hafanii jechaadha. Jireenyi qaaliidha baay'ee ulfaatadha. Bakka jiraachuu isaa ulfaatadha akkamitti keessa jiraannaa jedhu jechaadha.
Sila saniif jedhaniitu sodaatanii ximmeedhanii taa'u jechaadha biyya ormaa. Biyya ormaa biyyuma ormaati. Firideemii hin qabdanii. Biyya keessan keessatti garuu firideemii qabdu akka barbaade yoo ta'eyyuu siniin jedhaa. Ijoollee obbolaa kiyya isaan kun immoo obbolaa kiyya daandirra taa'ee otoo nani waraabatii jiruuti kan na bira darbanis siniin jedha obboloota kiyyaa. Kanaafiyyuu biqiltoota ni dhaabbadhee kana argitan miti. Yaadaan dhaabee sila abbaa manaa koo dhaabe siniin jedheen jira. Isa dhaabe waan hunda'an amma shunkurtiidhaan hin naqu gabaa, goomman xiqilliliidhaan naqu, qayyisiriidhaan hin naqu, waan gadi kaarotiin hin jira, waan achuma biyya arabaa kana keessa jiru wanti maangaa waan hundee jira jechaadha. Boqqolloon asheet isaallee hin jira laala gibbii kiyya keessa waan barbaadeetu jira jechaadha. Kanumaasumaa buqqifadhee warradheen itti fayyadama. Sababiin isaa akkaataa itti fayyadama isaa beekuu bichaadha. Akkasii siniin jedhaa umurii keessan teessanii biyya ormaa keessatti fixuurraa waan humna keessan dandeessaniin hojjetadhaa siniin jedha obboloota koo. Keessattuu ijoolleen amma beeruutiin keessa jirtan yaaddoo hamaa keessa jirtu dhugaa rabbi akka onani keessaa bahe kana keessatti otoo akkanumatti keessaa baatanii sinii yaadda'uu sinii dhiphachuu hin dhiifne dhugaa waaqayyochaadha. Innaa waaqayyo immoo lafuma isin jirtanitti inni amanattanii manaa isin baasee isin salphisinii isin qaanessinii qaanii keessan du'a keessan nan dhageechisini siniin jedhaa hadaraa lafuma jirtanitti jabaadhaa garuu karaa keessaa baatanis barbaaddadhaa. Ijoolleen naannoo sana lolli jiru jechaadha. Sababiinsaa jira lolli waan ta'eef kanaaf keessaa ba'u yaalaa siniin jedhaa kun olaallaa kunillee biraazerii kiyyaa waliif fakkaannu. Innaa akkasii siniin jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kiyyaa. Akkana kunoo biyya koo keessatti ergangalee xiqqoo fuula kiyya irratti finniisni na ba'ee. Shifnatti jedhee aduudhumarraan kan ka'e waan tokko qilleensi beektu baay'ee ulfaataadha. Qorra waan ta'eef gaafa biyya ormaatti dhuftan baay'ee jijjiirama adda sinirra ga'a jechaadha. Kanaaf akkasii siniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Jireenya tuqaala'ee Itoophiyaatti jettanii waarrattanii bara keessan umurii keessan biyya ormaatti fixina waan humna keessanii waan dandeessan hojjetadhaa. Yeroo kanatti warri gaa'ela hin qabne gaa'ela siin barbaachisaa. Warri mucaa hin qabne immoo gaa'ela qabdan mucaa godhadhaa siniin jedhaa galaatii. Akkasii kunoo akkaatti jiraattama siniin jedhaa kunoo gaafa dhuftanillee akkaatti sisimadhee waa waxii waan hin qabuuf uffataa sinii gadhee sinii laadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti siniin jechuun barbaada laayik sheer godhaa. Maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Waan baay'ee walirraa baranna siniin jedhaa wantoota hedduu tokko immoo sinii fideen dhufaa sababii waa'ifaan dhabe bittaadhaaf deemee. Siniin jechuun barbaada yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha. Baay'ee sin jaalladha. Bye. Hello fi hunduma keessanuu laayikii itti roobsaa yeroo gaarii qabaadha.